har'a fakkeenya namni jaafuma jalqabaa mootummaa kana waliinuu gaafiin uummataa deebite jedhe deebisee kan mootummaa kana falmee jira. Fakkeenyaaf ayyuma siyaasaa keenya kan har'a biyya biraa jiru kana Jawaari Mafaa yoo fudhanne mootummaan kun gaafa jalqabaa inni gara aangootti dhufu warra bosona jirus gaafa galchan gaafiin Oromoo deebi'ee kan waliin itti deemnaadha. Wanti kun waliigaltee irra hin geenne wal dura dhaabbannaa irraa kaka'ee deebisee qaamni bosonaa sunis fottoqee achaafe deebisee warri amma akka Jawaaris falmii biraa keessa galanii waliigaluu hin dandeenye Oromoo wal facaasuu jalqabee jechuudha. Balaan asirraa ka'e balaan hooggansuma Oromoo kana jidduutti beeki. Innaa bara ammallee beesanuma jenne Ahmadi uummanni. Na dhageeffadhu ka gaafii biraa ammoo deebii akka ammati barbaaddu ka ammati jettu kana daruuritti deebi'uu danda'u miti. Fakkeenyaaf bifa siyaasaatiin uf tasgabbeessitee yoo laalte gaafiin uummata Oromoo ijoon tan dhimma Finfinnee abbaa biyyummaa dhimma ufiin of bulchuu afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u qulqulluu barbaadnu san waan akka amma uummanni Oromoos barbaaduu fi warri bosona jedhan barbaadan sanitti illee takkatti ta'uu miti. Tokkoffaa irratti namni tokko gara aangootti yeroo dhufu aangoo isaa jabeeffachuu qaba. Qaama ijaarrachuu qaba. Waraana gahaa qabaachuu qaba. Humna waraanaa gahaa jiraachuu qaba. Seera baasutti ce'uu qabda. Ittiin bulmaata biyyattii tarsiimoo jijjiiruu qabda. Kanatti fuulleeffatta. Gaafa kana hunda irratti jalqaba teessoo kee tolfattee lafa qabattee qaama si barbaachisu muudattee dippiloomaasiidhaan waa hunda dhuunfattee aangoo kee cimsattee nama kee bakka hunda kaayaa deemte gaafa kana seera biyyattii jijjiiraa deemte. Itoophiyaan tuni siyyaaftee qofaa miti. Tan Oromoo qofaa miti. Tan beera sabiiti Itoophiyaan. Kanarratti har'a Dr. Abiyyiin ol ka'ee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee warra jedhe dubbiin kun hin fudhatamu. Lammaffaarratti Finfinneen ta Oromoo taatee jedhee Dr. Abiyyiin har'a murteessee siyaasaan fayyadamne, poolitikaan fayyadamne, qabsoo miiraa godhe. Gaafa kana waraana biraattu akka biyyattii guutuutti banama. Kanaafuu istiraateejiin deemta. Har'a aangoo qabattee har'uma Oromiyaa akka isin of bulchitu akeekuu hin dandeessu. Har'uma aangoo qabattee har'uma afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u murteessuu hin dandeessu. Kanaafuu jalqaba of jabeessuu qabdaa. Qaama si barbaachisu waraana gahaa ijaarrachuu qabdaa. Alarraa qaama tumsa si godhu dippiloomaasiidhaan qabaachuu qabdaa. Seera baasutti ceetaa jechuudha. Carraa kana namni Dr. Abiyyiidhaa kenne jira hin jiru. Anas ta'ee sis ta'ee mootummaa kana luka jalaadhaa turre. Carraadhaan jabaatee ciniinnatee har'a ga'e malee akkuma inni dhufeen kuffisuudhaaf jalaa luka dhiitaa turre. Hin tasaakkaane. Laakiin ammoo namni yeroo namaa kennuu qaba. Fakkeenyaaf bakka isaa kana warrummaan har'a bosona jiru osoo carraa kana argatee waan inni godhe kanaayyuu godhaa jedhee gaafii natti mul'ata. Homa har'a inni Dr. Abiyyiin uummata Oromootii godhe kana uummata Itoophiyaatii godhe kana fakkeenyaaf amantii irra yoo fudhatte waa'ee amantii irratti hundaafuu deebisee jira. Amantii musliimaa kaleessa akka warra achi keessa jiraatutti ta'ee musliimoota Itoophiyaa akka jedhan godhe. Waaqeffataa warra waaqeffataa warra fakkeenyaaf irreecha yoo fudhatte kanneen gaafii ijoo uummata keenyarra dhumaa ture deebii itti kenne. Gaafii Oromoon ufiin uf bulchuu qabaa. Daangaan Oromiyaa sararamuu qabaa. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qabaa fi gaafii ijoo gurguddaa kana Oromoon hundi yoo tokko ta'e gaafiin kun deebii argata. Akkasittuu yuun ulfaata. Yoo Oromoon hundi warri har'a bosonaa dhagaa darbatullee warri har'a poolitikaa akka garaagaraa wal qoodee kun hankafaa'oodhaa kun anabaa'oo kanaa kun anabaa'oo sanii kun anabaa'oo bosonaati. Kuni marti yoo tokko ta'e iyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa Finfinneen ta Oromooti. Oromiyaan ufiin hoggansa barbaadde filattiin kuni in ulfaata. Seerri kun gaafa Oromiyaa irratti hojirra oolee biyyattii guutuu irratti hojirra ooluu qaba. Sabni kamuu gaafii kaasa. Kanaafuu yeroo barbaaddii jechuudha. Har'a fakkeenyaaf yoo bal'istee sammuu kee kana achis bal'iftee yaadde Itoophiyaan akka amma isin jettan kanatti har'a ol ka'ee Abiyyiin Ahmad Finfinneen tan Oromooti har'a irraa kaasee yoo jedhe kuni siyaasaa miti jechuudha. Akka nama fayyaa hin qabneetitti ilaalama. Siyaasaan fayyadamnee jechuudha. Siyaasa jechuun siistamiin itti deemtaa seera jijjiiraa deemtaa hin mariisiftaa Oromoon tuni Finfinneen ta Oromoo ta'uu amansiisaa deemtaa adeemsa keessa ofuma isaaniitiin dadhabanii waan kana akka taqabbalan gootaa jechuudha. Dhimma Oromiyaa irratti Oromoo dhufiin of bulchuu sunillee darsii barbaaddi. Barumsaa suutaan bulchiinsa jijjiiraa kaan jedhaa haala kanaan deemama malee gaafiin Oromoo ijoon isii tanaa beeki kanaaf si tuqaa jira. Gaafiin Oromoon ijoon hafte sadii amma. Fakkeenya akka kiyyatti Finfinneen guutumatti Oromoo ta'uu isa jedhu san Oromoon ofiin of bulchuu isa jedhu san afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isa jedhu kan. Kunniin deebii yeroo isaa eeggatuu qabu waan obsa barbaadu waan mootummaa kana jarjarsuu hin barbaachine
carraa kennamuufii qaba mootummaa kana yeroon kennamuufii qaba bulchiinsa gahaa ijaaratu waraana gahaa ijaaratu dippiloomaasii gahaa haa qabaatu lafa haa qabaatu siistama biyyattii kanaa suuta suutaan haa jijjiiru seerri wayyaaneen gadi baastee lafa keettee deemtee hagammaa hin diigamne kana suuta suutaan baxaxxastee adda diidee gaafa seera kee kaayaa dhuftu gaafii ummata keenyaa osoo ummata Itoophiyaa biraatii walitti hin buune deebii argataa deebi'aa jechuudha. Dhimmi amantii ammoo ammatti deebii argatee jira. Naannoo tokko tokkotti rakkoo naa ka'u. Kanaafuyyuu uummanni keenya tokkummaa barbaada. Gaafii ammati gaafattu ka uummanni bosona jiru gaafiin isaa deebii argatee ka jedhu kanaaf jarri mataan isaanii osoo bakka Dr. Abiyyi kana jiraatanii gaafii Oromoon barbaadu san deebii itti kennuu hin danda'an. Sababiin isaa Itoophiyaa biraa wajjin waraana keessa seenan. Oromoon kun har'a fakkeenyaaf osoo Oromiyaanuu biyya taate bar walii galla jedhee yaadu. Ati waan biraa dhiisime. Odoo Itoophiyaan tunuu diigamtee akka biyyuma Sarbiyaa kan Yugoslaaviyaa san naannoon Amaaraa biyya naannoon Oromiyaa biyya osoo taate akkasittuu iyyuu tokkoon taanuun siin jedha yoo seera mataa kennaan tumatiin yoo waggaa 5 barana kan Arsii bulchee bara dhufu Wallagga bulchee waggaa 5 Arsiin bulchee waggaa 5 Wallagga bulchee waggaa 5 Jimma bulchee Oromoo yoo seera akkanaatuun tumatiin osoo Oromiyaanuu bilisa taatee nuti wal ajjeesuu hin dhiifnu ani Arsii jedhee si dhufa gaafsan ani Jimma jedhee si dhufa ani Harargee jedhee si dura dhaabbata. Har'a gandummaa jiru kana argaa hin jirtaniisi. Itoophiyaan ammoo waan sanii olii waan guddoodha jechuudha. Kanaafuu sadarkama Oromiyaatitti osoo Oromiyaanuu biyya taate lafarraa wal balleessina natti fakkaata. Nam tokkochi anatu bulchuu qaba. Nuti eenyu gadi siin jedha uummanni ijaaramee kutaadhaan si dhufe. Kanaaf dubbiin siyaasaa yoo waliin ta'anii mari'anne ilaa fi ilaameedhaan yoo hin deemne furmaan hin jiru. Obboleessa kiyya kanaafuu haala kanaan yaaduu qabda. Ani marros ta'u jawaaris ta'u waan abiyyiin godhe kana olitti wanti isaan godhan hin jiru. Osoo bakka biyyi kana jiraatan kana amanaa fudhadha. Duruma waan siin jedhe sirnoota qaama abbaa maallaqaatiif osoo dirqama osoo abbaa jalqabumarra siin jedhe dirqama abbaa qawweetii fi abbaa aangoo osoo hin deeggarin abbaa dhugummaa fi abbaa sirnoota dhugummaan noortu. Oromoo fakkeenya Finfinneen afaan Amaaraa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uudhaan ulfaata kan jedhe gaafa asiin dura wayyaaneen afaan Amaaraa afaan federaalaa gaafa godhaa hoogganaa turan hammam itti ulfaateera. Magaalaan Oromiyaa keessa ba'u Oromiyaa afaa oolu hamma jedhan gaafa afaan magaalaa guddittii Amaaraa Baardaariin gaafa godhan hagam itti ulfaateera. Gaafiidha uummanni keenya kadhas borullee gaafataa ture. Kan uummanni kun addas daangaa Oromiyaa daangaa kabajamu kutaa 11 keessatti hojii argaa turraa kun qaamaanis argaaran. Hayyoonni Oromoo kun cunqursama sirna wayyaanee sirna dargii keessa jira. Kun cunqursama kutaa kutatti kun du'aatuma namni jira. Garee uumanii garee 120 jedhanii warroota akkasii miidhaaran kun argaa jirtan. Gaafa qaamni kun mootummaa sirna kana keessa yoo gabbu'ee ofii ajjeemne federaalli abiyyi mootummaan federaalaa yoo ajjeemne sirna abiyyi keessa akkas ta'e. Sirna mootummaa Oromiyaa bulchuutti Oromoo bulchuutti Oromoo keessa du'e. Sirni kun ima barreeffamee ta'a seenaan kun. Duuti Oromoon dhaabattu kan achuma kaaddu ati abbaan fedhee yoo qabate duuti Oromoon dhaabattu kan irraanfadhu Oromoon du'a dhiisaa Itoophiyaa kaga jirtu dhageeffadhu dhaga Itoophiyaan jirtu duuti hin dhaabbattu Abiyyiin si ajjeesu Mallas si ajjeesu Hayilee Maaraam si ajjeesu Jawaaris dhufee si ajjeesu Marroonis dhufee si ajjeesu ma duuta. Kana amanii fudhu. Sirni sanuma kaa sirni gammaatti sanuma barka waa'ee du'aa dhiisi. Jawaaris osoo bakka isaa kana jiraatee waraanuma mataa isaa ijaaratee tuma si ajjeesa aangoo fi dheereffachuu. Uummanni Oromoo kan gaafate bare waliigalatti waa'ee uummata Oromoo kan gaafate suni gaafii uummata Oromoo yeroo barbaadde ana kan ijatti deebii nama tokko cinaan deebii uummanni Oromoo har'a barbiyyaansi Finfinnee keessatti kabajaa guddaa argateera. Kanallee isin mul'achuu qabu. Finfinnee osoo hin taane akkuma Itoophiyaatittu kabajaa guddaa qaba. Mee namni kun haa dubbasu tashite. Nagaa akkami? Jirra galata rabbiiti haala bareedarra jirtu wanti hundi isaatiiyyuu eenyumtuu hin du'a akkuma ati jette duuti hin dhaabbatu Oromoorras Itoophiyaarras hin dhaabbatu namni kamiyyuu aangoo isaa guddifachuuf sijjeessa amma waliin galletti duuti hin dhaabbattu fi ooma kanaafuyyuu maaltu ture seete har'a kan arsii ga'e dura eessa ture Wallaggaa ture Shawaa ture kan har'a arsii irra ga'e kun ji'a sadii dura maal jedhe seete amma obboleessi keenya as keessa hindooni mootummaan maa dursaa uummata sana eeguu didee jedhe ji'a sadii dura ji'a afurii dura uummanni arsii nagaan turre mee dhugaa dubbannu mee dhuguma nagaan turre Ahmad nagaa ture
immoo bakka geenye jirutti mootummaan uummata irratti hin labsa waraan lafaa kee hin labsu. Ammas ta'e kanas ta'eeti kan bosona jirus uummanni akka hedduu isaa jiru hin beeku. Waan qabu bireen isaa qabaatu dishka isaa qabaatu dhamadatee uummatarraa wal tokkosa. Mootummaan isoo gaafa sana garas nageenya hin jiru garanaa dhukaa gaafa jedhu innis gadi asii gadi garanaa gadi tukaasa. Eenyutu miidhama uummata keenya miskiina turumma uumaa jira as keessatti nu turumaa jira. Maaf ta'a kun ta'uu hin qabu. Qaamni kamiyyuu dhaabbatee ilaalu waan kana. Aga hoombitti dhuma Oromoo. Dhagamaa jira miti. Dhagamaa irratti fufi. Amma dhagamaa jira. Injira dhagamaa irratti. Kanaafuyyuu akka obboleessi keenya jedhutti furmaanni uummata keenyaan nuuf Oromoodhaaf furmaanni nuuf. Namni kamiyyuu ofirra garagalee ilaalu. Tokko maal jechaa tura seetee as keessatti amma miidiyaa kanarraa maal jechaa jiranii uummanni Oromoo dhumaa jira mootummaaf fixaa jira. Namni hidhate kamiyyuu fixaan hin beeknu. Fixaatuma jira. Maallee baadiyyaa keessa jirra kunoo har'as kalees baadiyyaa keessa. Namni hidhate namni meeshaa harkaa qabu hunduuyyuu eenyutti dhukaasu? Qaamni hidhate lamaan walitti dhukaasuuf eenyutu miidhamaa jira? Oromoota hedduutti miidhamaa jira. Namni hidhate hunduuyyuu Oromoo fixaa jira. Namtiyyuu kamtiyyuu kan Oromoodhaa dhaabbate hin jiru. Kanaafuyyuu kanarraa kana uummata Oromoodhaaf furmaanni ta'a hin jira yoo ta'e hayyuun kamiyyuu beekan kamiyyuu Profeesar kamiyyuu dhaabbatee maal gochuu qabnaadhaan bakka falaa kennu. Kanarraa kan hafe tokko garee tokko deeggaree yoo ati koo warra garee laga jiru kana gaafa deeggarte isaan deeggarte yookaan isaan karaa aangootti fiddu koo uummatuma Oromoo dhumaa jira. Yookaan mootummaa hin deeggarte yoo ta'e ati mootummaa deeggarte wanta ati gootu hin jiru. Eenyutu dhumaa jira? Oromoo dhumaa jira bakka. Eenyumtu eenyummaa yoo deeggare. Deeggarsa osoo hin taane furmaata gochuu yaaludha bakka. Kaleessa lafa nagaatu jira. Maaltu jira seetee? Tokko amma akkanumatti ifa manaa godhiiti. Lammiin Itoophiyaa kun yookiin immoo sabni Oromoo kun asuma keessaa ka'ee yookiin Suudii jiraachuu danda'a, Duubaayii jiraachuu danda'a, biyya adda addaa taa'ee mootummaan biyya fixaa jiraadha. Namni hidhate kamiyyuu fixaa jira bakka Oromoo. Du'aa jira Oromoon keenya achitti asittis akkasii miti dubbii. Inni akkas jedhee Oromoo irraa duuti hin dhaabbanne. Mootummaa fixa jedhee uummata keenya irraa duuti hin dhaabbanne yookaan buqqa'uun hin dhaabbanne. Siqaa irra jira uummanni keenya. Odoo isaanis dhufanii qabatanii uummata kana wanti godhu hin jiru. Gabareen qoteetuma ofii of jiraachisa malee, dhalasaa jiraachisa malee, mootummaas immoo waan godha taa'e eenyumaafuu waan godhu. Namni kamiyyuu lammiin kamiyyuu waan gochuu qabu mirgaaf dirqama isaa kan beeku nagaatti lallabachuu qaba bakka. Kanaati amman beeku amma sanas hin jedha waan baay'ee illee miti. Ayyee galatoomii yaada bareeda. Hamza. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Jirta? Nagaa akkam? Jirra galata rabbii. Sin dhaggeeffataa turre beektaa sin jalan ture yaada bareedaa irra jirtu. Akkuma inni amma kaasee ka'e yaadni isaatiif yaadni kan koo tokkuma. Amma wanti isii galuu qabu dheengadda ustaatichi waa'ee dhuma kanarratti bashee qabaalee sana yaada ofii ibsatee jennaan jechaadha. Waa baay'ee jedhee uummanni feesbuukii irra tiiktookii irra jedhee qeeqaa jira beektaa. Maaliif namni dhugaa dubbate tokko amma uummata biratti uummataaf sagalee ta'uu didee yoo inni iccitii wayii gadi baasee himee jedhee akka waan inni dhugaa dabsee wayiitti ilaalamaadha beektaa. Uummataaf sagalee ta'uun immoo dhugaa jiru baaftee yoo dubbatte kanatti uummataaf sagalee taatu malee amma waa'ee waraanaa bosona jiru yoo ati dubbatte kaatee bar akka shiftaatti ilaalamta bar. Maaliif rakkoon nama keenyaa kana jechaadha. Dhugaa jirurraa iddoo rakkoon uummataa jirurraa yoo baaftee dubbatte uummataaf sagalee ta'an jiru jedhama. Uummataaf sagalee ta'uun rakkoo uummanni keessa jiru waraana mootummaa asirraa yoo rakkoo qabaatte rakkoo isaa ibsaa. Amma uummanni irra caalaa wanti isii galuu qabu rakkoo mootummaa qofitteedha kan jarree haasa'aa jiran. Amma abdii culullee amma feesbuukii irra guyyaa ja'a ga'eera amma olansii baate deetanii naa baasuu dide.
guyyaa jaha ga'eera maal jedhee feesbuukii isaarra barreessee gadhiise uummanni kan keenya Arsii rakkoo jararra guyyaa lamman sadan kana keessa ga'uutu wayiitu jira waraana Jawaar Mahaammadi hidhachiisee bosona seensiseetu jira ummata keenya rabbaa okkalamu jedhee feesbuukii isaarra gadhiisee jira amma siin baata jennaan na dide FB isaarra kan inni akka jedhee gadhiise kun shira guddaatu ummata keessatti hojjetamaara kan ammoo kan kennuu danda'u ummata eeruu kana kan kennuu danda'u jechaadha amma ijoolleen tokkoffaan tokko waan gandummaa hin beekne dhugaadhaaf kan jiraatan tokko jiru warra akka tanaa guyyaa shan ga'aniiru feesbuukii jaraarra gadhiisuu jammaruun jara yedduu kana rakkoo cimaatu ummata keessa ga'a jedhanii dubbachuun jara guyyaa shan ja'a ga'eera kun immoo ijoollee waan achi keessa rakkoo jiru hin beeku nama achi keessaa bitamaaru hin beeku ummata achi keessa waraana seensisaaru hin beeku kana guyyaa shan ja'a ga'aniiru ijoolleen gadi ba'anii fuula feesbuukii jaraarra maxxansuu jammaruun kana yeroo amma fufee koomentii jaraa jala galtee ilaaluu dandeessa warreen mootummaa kana jibban waan jarri jedhaa jiran achi keessa kanaafu jennaan irra jaalaa ijoollee akka sanaa ijoollee naannoo sana jiran keessa akka ka'ee wanti kun uummanni kennuu qaba eeruu kennuu qaba sodaachuun qabu jechaadha. Kanaafu gaafa wanta barreeffama sana argu iddoo maannin jedhee ilaalee dubbiseen dhiisee guyyaa lama sanatti asuma wanti kun mudannoon kun dhufe asumaan shirri hojjetamaa jira ummata keenya rabba okkalamu jedhee mucaan feesbuukii isaarra maxxansuuniif guyyaa lamatti wanti kun argamuu jira. Ati odeeffannoo kanatti fudhattu ijoollee akka kana ittiin dubbadhuuti odeeffannoo kana gadi baasuu qabda jechaadha. Eenyuun sodaachuu hin qabnu jechaadha. Ati amma sagalee guddaa qabda uummanni baay'eetti dhaggeeffata. Waan akka kanaa gadi teessee eessa akka ta'e ummata naannoo sanarraa odeeffannoo fuune gadi baasuun dirqama ga'ee keenyaati siin jedha namni yaada qabuutta fufu yaada bal'aatu jira waan ta'eef. Ayyee galatoomii Hamza fayyaate. CR7 Ahmed assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Fayyaa jirta obboleessu. Baga nagaa ta'a. Jirra galata isaa. As geenye. Baga jiraatan jiraadha horaa bulaa. Waalumaanuu. Yaa'u yaada bareedaarra jirtan yaaduma keessan kana dhaga'ee dhufe darbuun natti ulfaate beektaa yaa'u akka namaatti yoo dhugaa jirtu amma ifa baasanii walitti dubbatu wayya sa'a kana arba wal miidhu gidduutti margatu miidhama beektaa ka qawweeni warreebu silaa qawweemaa warreeba haadha miskiina humna ofiitiin jiraattu yookaan immoo abbaa miskiina ambulaa tokkotu dhumaa jira beektaa mikinaa siyaasa hin beekamnetti. Waliigalatti garuu sa'a kana warri dhumatu suni uummanni dhumatu kun uummata keenya uummata nagahaa uummata siyaasa kamuu hin beekne ifin uummata mootummaa isa bulchuuyyuu ekeleedha jettee otoo suuraatti agarsiiste addaan baasee hin beeknetu dhumaa jira. Kana kan godhaa jiru. Maqaa warra kanaatiin gaafa waraanni keenya achi gahee iddoo jarri jiranitti dhukaasni machee min dhaabbatuun dhukaa gidduu kanammoo lubbuun namaa ni bada. Kun akkuma jirutti ta'eetii ibidda kana kan dhaamsuu danda'u uummata keenya dhiifama yoo qilleensi siin jeeqaa jiraate ala keessa jira waan ta'eef. Rakkoon qabu bareedan daagaamaatee. Amma walumaa galatti wanni ani uummata keenya kanaaf dhaamseen qabusi Oromooni har'aa miti kan bilisoomu silaa barri bilisoomu qaata baran qabu ture otoo kan bilisoomuuti hin qulqullaa'uusi Oromoon kun. Waa baay'ee Oromiyaa tokko godhanii fi waliin galu. Dhugaa jette atama dura maal jette otoo Oromiyaan tun citteetu biyya taate waggaa shaniin yoo Arsiin hin bulchine waggaa shaniin yoo Jimma hin bulchine jedhee uummata wal nyaatu. Wallah waliin hambisa uummata lafarraa wal dhabamsiisu uummata mi barabaaramaadha. An Tigraay ture yeroo dheeraa Tigraay keessan ture yeroo Tigraay turu kanatti sirna wayyaanii kana sirni biyyuma Tigraay keessa warroonni wayyaanii kan qeeqan jiru. Akkuma fakkeenyaaf amma yeroo kana OPDO'n jira OPDO kanaan paartiin qeequ jira Oromiyaa keessa garuu
waa takka isaan irratti qeeqinsi isaanii ifa baasanii waliin ajjeesanii tokkummaa isaanii dabarsanii waliin laatanii beekta. Adda keenya garuu ati mootummaa badhaadhinaa kana filatte jedhee qeesha kan keessa ilaalee qeesha kan kee irratti qalamii argee nama qeesha sirraa muru. Bataam qaaniidha kun bara. Fafa guddaa. Wallaahi jiree dhalootuma ammaa kana keessas baguma dhalachuudha baadhee jira yeroo tokko. Silaa yeroon qabsooftu ammas miti bara ni jira yeroon qabsooftu. Ganaa hin duune bara Oromoon ganaa du'a bara. Oromoon wallaahi siin jedha hin duune dubbii kana naaqaa isirratti. Hin duune ganaa diina isa qalee dhiiga isaa burcuqqootti buusee isa dhuguuf ta'utu jira. Isatu dhufaa jira ganaa isa kanaa haalataa mijeessaa jira uummanni keenya. Uummanni keenya isa kanaa haalata mijeessaa jira. Otoo adda namtichi kun aangoo irraa ka'ee jaalattee jibbitee humna si warra hin beektu. Namtichi kun aangoo irraa ka'ee humnuma si wararee humnuma mana keetti qabeenya keessarraa saamu. Biyyi nuti qabnu Itoophiyaadha. Oromoon biyyi inni qabu Itoophiyaadha jedha. Biyyi isaan nuu kennaa jiran Keeniyaadha. Biyyi isaan nuu kennaa jiran Madagaskaar. Achitti nu galchuu heddan. Namni diina dhufuu fi fagootti ilaalee eeggata malee diina as jalatti wal garagalee walii oobsuun barni jira yeroo tokko dogoggora jirus walii oobsuun ni jira. Rakkinni fedhee kanaaf uummata keenya kan fichisiisaa jiru uummata keenya dhugaa wannan sitti uummanni keenya kan Arsii dura Wallaggatu du'aa ture, Gujitu du'aa ture, Shawatu du'aa ture amma Arsiitti darbee jira. Uummata keenya kan fichisiisaa jiru warra siyaasaaf warra aangoo barbaadan malee rakkinni Oromoo warra hubatanii dhibbatti sitti. Oromoon sa'a kana rakkinni inni qabu rakkinni bishaan qulqulluu dhugu, rakkinni daandii, rakkinni maabiraatii, rakkinni kana furuudhaaf namni Oromoo yaada. Malee Oromoon akkamitti aangoon qabanni bara afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhanii haasaanis ture bara san keessas darbe uummanni kun. Bara kana garuu akkamitti jaarraa 21ffaa keessatti namni akkatti karaa hin deemne akkam walitti cufana. Namni afaan tokko qabu, namni dhiiga tokko walitti qabu, namni aadaa tokko addaan qoodamee jiraatu, namni sirna gadaa tokko hin bulu. Akkamitti yoo ansi hin bulchine ansi jalatti hin bulu jaanam. Sanumayyuu bar gaafiin Oromoo utuu amma gaafiin hafte ijoon gaafii masadii beeki. Ta Finfinnee ta amma jedhan guutuutti Finfinnee ta Oromoo seera keessa godhuu deebisanii ammoo ta amma daangaa Oromiyaa sararuu afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu gaafiin amantii deebii argate kunis yeroo barbaada. Kanaaf jecha mee namni maa wal ajjeesa. Bakka atan malee jechi dubbiin kun sii galee jira tokko mootummaa kana dharra keettee hadhuma bilcheessii wanni hin jiru wanni hundinuu dhawataan sirraa beekta. Dura maal godha mootummaan tokko gaafa aangoo qabate teessoo isaa mijeeffata. Yaadadhu namtichi kun erganni muudamee guyyaa sadaffaa irratti bombiin itti darbamu. Finfinnee keessatti guyyaa erga muudamee ka'ee booda jechuudha. Diinee maddaraash irratti. Har'a garuu akka inni waraana cimaan ijaarre lama akka biyyi nagaan arganne sadaffaati immoo uummanni kun jibbansa akkam guddina guddina ofii biyya akkamitti guddina biyya ofii jibba. Ati aniifate otoo rakkinna walii qabaanne gadi teennee waliin haasa'uudha malee akkamitti Oromoon dhaqee Tsindoo keessatti dabalameeti Tsindoodhaan wal ijaaree abboo Ahmed Barree waan bataam itti nama qaanessu. Amma jarri warri kaabaa maal jedhani? Warri duraan garee lamatti wal qoodanii wal ajjeesaa ture. Nuyi warra sameenotaati jedhanii dhufanii jiran. Saa kana. Keenya immoo dhaqee samoonotuma kanatti dabalee anis keessanii jedhee itti dabalamaa jira. Sii galaa jira. Kanaaf warra kanniin maal jedha Oromoo diina afaan Oromoo barte diina dhiiga Oromoo hin qabneedha jedha jara kana. Walumaa galatti otoo dhiigummaa Oromoo qabaatanii sabboonummaa isaaniitiin jiraatu. Hin hirkatanii diinatti warra kaleessa isi dhiitaa ture warra kaleessa akkatti uumattee ilmoon arganis aankolaashaa ture. Warra kaleessa haadha Oromoo xiyyiitiidhaan maasaa qonnaa isaanii irratti ajjeesaa ture. Firoomanii Tsindoo dhaqanii Suudaan irratti banii ifa baasanii ibsan. Kanaaf rakkinni uummata keenyaa walumaa galatti nama lamaa sadiitu daasaa jira uummata keenya. Nama lamaa sadii. Achi booda uummanni nagaa. Kanaaf
Hindaaqina warri siyaasa kana hin beekne sun baatee bakka siyaasa kana olii gadi bukeessitii waraanni akkana ta'e waraanni achi bahee waraanni as galee tokkoffaa waan waraanaa nama waraanaatiif dhiisaa waan siyaasaa nama siyaasaatiif dhiisaa yoo san nageenyu dhufa. Namni siyaasa beeku waan siyaasaa hojjechuu namni waraana beeku karaa waraanaa deemu namni hundinuu karaa hojii isaa deemudha. Ati dooktorii taatee bari hojii qotee bulaa keessa galtee hojjechuu hin dandeessu. Ishi mee qoy fakkeenyaaf bineensi daggalaa tokko daggala taa'ami fakkeenya magaalaa gidduudha maal godha bineensi uma takka waan isichi fidus hin qabu daggala taa'a bineensi nuti amma sa'a kana beellada hanqataa jira bineensuma bosonaa sana hanqataa jira astaasabiidhaan yaadaan kanaafi tokko haa taanu walaa jaalannu siyaasaan immoo lubbuu wal baasuun qaaniidha siyaasni hin darba namni keenya kan adda du'u kun boruun deebu. Siyaasni kanaa miti otoo adda namoonni adda siyaasa kan hoogganan bebbeekoo ta'anii siyaasa kana qofaa miti kan ture siyaasni bara Haile Sillaasee ture siyaasni bara Dargii ture siyaasni bara Yaadig ture kun hundinuu darbe warroonni bara san keessa darban garuu adda lubbuun jiru hin jire kan adda du'aa jiran kunis siyaasni kunis hin darba dhaabni kun amma biyya bulchaa kunis hin kufa namoonni adda waan hin rabbaane kanatti du'aa jiran achumatti hafu dagatamani kanaafi rabbiin wallahi Khaliqu Samaawaati ummata keenyaaf nagaa buusu amma danda'ameeni inni eenna nuti lum'a kenninee eenna ummata keenyaaf rakkoon qabu. Inni eenna warri ummata keenya ajjeesuuf dhufe ummata keenya karaa baay'ee miidhaa jiru. Gadi baaniin dubbatanii akka yoo isaan dubbatanii galgalara waan biraattu isaan eeggata. Waraanni mootummaa ammoo koomeedhaan gadi dhaabbatee iddoo tokko taa'ee ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 taa'uu hin danda'u. Gaafa waraanni mootummaa achi ture iddoo sana dhufan guyyaa waraanni mootummaa achi ka'e galgala maaliif nyaachistan waraana kana? Waraana impaayiraa kana maaliif akkas gootan akkana gootan jedhanii uummata keenya doorsisu. Yoo nuti hin goone jedhan dhiitichaa fuudheetu eeggata. Sanarra darbee xiyyiitiitu eeggata. Gaafa isaanii nuti hin goone jedhanii karuma nagaanii dubbatanii gooteetta malee jedhanii uleedhaan rukutu haadha deetti. Sanarra darbee gaafa isaan angaraarran yoo ta'an immoo rasaasaan rukutu. Achi booda waraana mootummaatti ajjeese jedhanii miidiyaarra baasu. Kanaafi warri wallahi boba'ee jira warri bosona keessa jirtanis haadha Oromoon ajjeesina haadha Oromoon tuqinaa bakka wanni fedhe haa dhufu akka barbaadde diina fedhe isaa nyaachistu tuqinaa bakka diina nyaate sana arii ajjeesi anas nu argite an arii ajjeesi malee haadha Oromoon tuqi rabbi si gaafata haadha teete haati sun ስለዚህ rabbiin ummata keenyaaf waan addaa wayii haa fidu dhugaa rabbi wallahi baay'ee nama gaddisiisa amadoo kenna nama yaada kennisiin jedha obboleessichi yaada bareedaan gumaachitee namni rakkoon amma ummanni keenya siyaasan hubanne beeki siyaasni fagoo jira hawaasa keenya namoota siyaasa galeef har'a Oromoon gabrummaa jala jira bilisummaa jala jira nuti Oromoon bilisummaa jala jira hin jennu biyaansi har'a Oromoon aangoo harkaa qaba bilisummaan qulqulluun barbaannu suni biyyi teenna kophaatti hin qabnu Itoophiyaan tasabaaf safalammiiti gaafii hawaasa keenya ammoo gaafii ijoo sadiin hafee dhimma Finfinnee magaalaa Finfinnee ka Oromoon Oromoo ta'uu afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isa ka dhugaa daangaa Oromiyaa sararamuu Oromoon ofii isaati Oromiyaa irratti uf bulchuu kunni yeroo barbaaddi kana silaa ajjeechaadhaan deebii barbaaduu hin turre sababiin isaa aangoon har'a hooggansa harka jirtu tuni aangoo Oromooti taphatti hin dhufne lubbuu qaqqaalii 1000 itti wareeyne dargaggeessa lafaa dhufa 1000 itti dhume carraa kana argate hawaasni kun kaleessa deeggarsa kana deeggarree ilma kennaa ilma Oromooti jenneeni harka dhooynee fi bilisoomne wanni marti karaa qabatee bilisummaa wayitu warri bosonatti haftan carraa biraan qabdanii qawween nama kanaan taaggaluun biyya kana diiguudha jennee geessine har'a deebisnee qaama qawween taaggalu wajjin dhaabbannee waan kana yoo goone biyya san diiguudha jechuudha waanuma kaleessa jenne san deebinee irraanfannee itti deebine jechuudha kanaafuyyuu ani akka nama tokkootitti ummanni Oromoo kaleessa waa baay'ee dhabe amantii isaatiin salphatee aadaa isaatiin salphatee namummaadhaan tuffatamee Oromoon kun akka bineensaatiin ilaalamaa turre magaalaa Finfinnee kana wayita dhufu namni keenya salphataa ture sammara keessaa baanee irra ummanni Oromoo biyya bulchuu haga mootummaan kun dhufe kabajame hawaasni keenya Oromoon kabajaa qaba bakka baratti ijoollee hedduu iddoo biyya mararratti kun ammoo waan silaa yeroo kennamee fi rakkinnaa fi rakkoo Oromoo jidduu jiru falaan furru malee bakka hunda dhaynee rakkoo kaasnee hawaasa keenya buqqifnee kun asiin buqqa'ee haati Oromoo asitti boottee waggaa 8 geenne namni waan dabreerraallee waa barachuu barbaachisa
fakkeenya bilisummaa akkamii argate Wallagga lolli kun Wallaggaa jalqabe ibiddi qabate Wallaggaan boochisaa ture waggaa 8 dura Wallagga bilisoomeera gaafii barbaadu warri Wallaggaa qabsaa ture yeroo sanitti deebisee jira hin argine Boorana keessa deebii argateera eeshi Guji deebii argatee jira Shawaa keessatti asiin daangaa naannoo Amaaraa Shawaa asiin waan ta'e uummanni sun deebii argatee jira balaa malee buqqa'uu malee qeerra gadhiisuu malee boocha malee waggaa 8 kanatti hawaasa kanaaf wanni argamee hin jiru har'a wanti kun dhufee dachii arsiiseen kanis waanuma san fakkaatu jechuudha waan bu'aa qabu waan kanaan dura Wallagga ta'erraa wanni addaa uummata keenyaa fi akkasuma bilisummaa Oromootiifis dhufu hin jiru haati Oromoo yoo boottee Oromoon bilisoomuu miti kanaaf yeroo tokko maaltu na azzansiisa qaamni tokko ani sabboonaadha Ahmad Caalaa fakkeenyaaf anama faarsee bulaadha naan jedhan isaan Ahmad ati faarsee bulaadha ergamtuu PPT akkasin na waamanii beeka isaan fakkeenyaaf qabsaa'otaa jennu mee jaramee waaqoma guutuufa haa goonu yookaan ammoo jarri jaarrama abbaa gadaa haa ta'anii warruma kaleessa kaaseenaa bareedaa xilaata waliin qabsaayan jaarraan abbaa gadaa osoo amma jiraatee illee jarri kun homa abiyyiin jedhan kana jedhanii arrabsu waaqoo guutuullee osoo har'a inni lubbuun jiraate homa abiyyiin jedhan kana jedhanii ni arrabsu dubbiin Oromoo tun baraasin hin galtu Hacaaluun maaliif jecha san dubbatee yeroo kana amma maaltu jira beeta nama jiru faarsuufis diqqeessuufis nama dhiba jedhe Hacaaluun nama jiru faarsuun hin barbaachisu ka du'e san seenaa isaa dalagatee waan dabre san wajjiin faarsita waan ta'eef har'a fakkeenyaa fi uummanni Oromoo kun ani qabsaayaa Oromooti Ahmadee Shiilaxxaa fi Piippiidhaanis ilaalcha qaba mootummaa kana waan deeggaruuf qaba Oromoo akka inni ajjeesuuf isan deeggaru du'a inni Oromoo ajjeesu Oromoo inni miidhu Oromoo inni hidhu irratti hin deeggaru kanarratti gaarii gootee dheeni harkaan dha'uuf anka isa deeggaruuf xilaata guddicha kaabarraa Asmaraa irraa kaasee hanga Maqalee irraa kaasee hanga daangaa Gojjamii fi Gondar gaara kana keessa wal ijaaree dhufee gabrummaa Oromoo kaleessaa sanii nu deebisuuf nu caccabsuuf waan kaleessa waggaa 150 dura nurra dalage deebisee nurra dalaguuf warra qophaa'e kana mootummaan kun nurraa ittisaa jira jechuudha. Kanaaf har'a isa faana dhaabbadha malee ani haadha Oromoo yookaan obboleessa tokko ilma Oromoo isaan ajjeesanitti kun ani na gaddisiisa malee nan gammachiisu. Oromoo lamaan jidduu duutu. Poolisiin Oromiyaa dheengadda du'e sun hagam na aarse. Ijoollee bosona jiran keessaa qaamni du'u na aarsa na miidha nama kiyya qaama kiyya jedhee waan fudhadhuuf Oromoodha afaan tokko dubbanna jennee waan fudhannuuf. Kanaaf mootummaa kana sappoorti goona ilma Oromooti biyaans rakkoo jiru walii gallee furra malee dabarsinee xilaata kaabaa wayyaaneefis faannoofis shaabiyaalleen dhuftee as keessa lootee dhuftee ummata keenya lammaffaa qe'eef qabeenya irraan buqqisanii lammaffaa tuulamni deebi'ee buqqa'uu hin qabu. Dachiin teenna nagaan jiraachuu qabdi. Kanatti amanee waan of amansiiseef ani mootummaa kana ilaalcha kaabatti inni qaburratti isa sappoorti godha malee yookaan inni Oromoo ajjeeseef mootummaa kana wanni isa deeggaruuf hin jiru jechuudha. Dhimma asirratti wanti ana gizee maraana natti dhagaamee garaa kiyya kana na gubu waggaa 8 kana keessaa jechuun mee namni Ahmad Caalaa sabboonaadha ofiin jedhu Ahmadiin piippiidha ergamtuudha jedhu ani ilma qulqulluu ani waaqoo guutuuti yookaan Hayilee Fidaati jaarraa abbaa gadaati Elemoo Qilxuu Taaddasaa Birruuti namni ofiin jedhu namni qabsaa'ota jara kanaatiin qawwee baatee saba kanaa taaggala jedhu afaan Oromoo itti haasa'u milishaa afaan Oromoo itti haasa'u Liyyuu Hayilii afaan Oromoo itti haasa'u abbaa kee afaan Oromoo itti haasa'u afaan Oromoo dubbatu quba kee kanaan maa filatte qalama maaliif sirratti diban jedhee quba obboleessa keetirraa muru Oromoodha jedhee Oromoo namni qabsaa'u haadhateen na keessa dhufee qaamni rakkoo uumu kuni maaf hin azzanne eeshi ani ergamtuudha an piippi gantu'aa jedhu inni sabboonaa eega ta'e maaf gorsee karatti hin deebifne nama quba irraa muru qabeenya irraa gubu maaf eeganarra sabboonaa ta'ee narra qulqulluu ta'e gorsee maaf karatti hin deebifne maaf gorsee nama kanan qajeelchine haadha Oromoo abbaa Oromoo milishaan du'usun abbaa kiyya ilma Oromooti milishaan anumaaf si keessaa ba'e jarri bosona seenanillee ilmuma milishaa saniiti mee kanaan akkam jenne ishii fakkeenyaaf angantuudha basaastuudha ergamtuu piippiiti ati hoo qaqawwee kaastee saba kanaa taaggaltu milishaan ati ajjeessu sun abbaa keeti gantuu jettee ajjeesaa jirta eenyuun biliseensita milishaa kee abbaa kee lafarraa fixxee eenyuun waliin biyya bulchuu deemta ilma Oromoo tokko guutuu si dura dhaabatu ajjeestee fixxee eenyuun wajjin biyya bulchuu deemta dogoggora akkanaa kanatti dalagamaa jira ana akka kiyyatti ijoollee bosona jiraniif dhaamsan dhaamu dhugumatti nu caalaa sabboonummaa yoo qabaattan saba kanaaf taaggalaa yoo jiraattan bakkee hawaasni Oromoo baay'inaan jiru mandara keessan seenina kaampii waraanaatu jira kaampii waraanaa taqqaa
hawwalee Oromoo keessaa baya. Bakka waraanni dhaqee hawwalee Oromoo keessa seenetti dhufee mootummaan taaggala achii jidduu kana lamaanitti akkuma jalqaba irraa dubbanne uummanni kennan miidhama jechuudha. Nurra sabboonummaa qabdaniini nurra qabsaa'otaa miisin. Kalaafuu hawaasa keenya keessaa daarii siixanii qaama falmita wajjin falma isin lachuu qawwee qabdan. Mee akkasitti hawaasa keenyaa yaada nuti eshi nu dhiisaa nuti gantoota uummata kanaaf yaadnu Oromoo gannee jirra nuti gantuudhaan. Nuti har'as taanaan saba keenya waliin jirra. Dhugaa waliin jirra. Oromoon har'a rakkoo hafte tana mariin fura malee qawween hin furu. Gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u, gaafiin Finfinneen ta Oromoo haa taatu, gaafii daangaan Oromiyaa haa sararamu, gaafii Oromoon qeesaa irratti ofiin of bulchuu qaba. Mariidhaan uummanni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo gattaa'ee fixuu qaba malee ati qawween ati Abiyyii filte Abiyyiin ilma Oromooti. Ati Shimallisiin filte Shimallis ilma Oromooti. Ati Biraanuu kai goote Biraanuun ilma Oromooti. Ati Jeneraal Yirmaa deeggarte Jeneraal Yirmaan ilma Oromooti. Ati Jeneraal Damballaash deeggarte. Duuba ati Oromoon akkanatti maqaa lakkooytee ilma Oromoo aangorra jiru sababa kanaan Oromoo miitu Tigreef Amaarri gaafa dhufe maal seenaa jedhu. Maal siin jedhe mee maal siin jedha fakkeenyaaf Amaaraaf Tigreen gaafa dhufee si ajjeesu maal siin jedhee si ajjeesa. Abiyyiin si gaafata. Shimallisiin si gaafata. Atiin Oromoo maqaa isaan kanaatiin yoo Oromoo miite Amaara maal akka jedhu asirraa fudhadhu jechuudha. Tigreen maal akkasi godhu asirraa fudhadhu jechuudha. Ati mataa keetii garaa Oromoodhaan laafne Tigreef Amaarri dhufee garaa siin laafu. Kanaaf nuti mootummaa kana wanni deeggarruuf xiyyeeffannaa inni kaabarra qabu. Warra faannoo beeta mangistii abbaatochi beeta mangistiin gabaalle warra jedhu san. Qe'ee abbaa kennaa beeta mangistii abbaa kennaa seennaa. Sin kaleessas Itoophiyaan ijaarre Itoophiyaan nutu ijaare. Nuti abbaa biyyaati warra nuun jedhu san Dr. Abiyyiin Ahmad eenyuyyuun caaltan isinis nuyis tokko biyya waliin ijaarre jedheeni isaan waan falmeef. Malee nu haadha Oromoo yookaan ilma Oromoo abbaa Oromoo maarree kanaaf Abiyyiin deeggarruun. Polotikaan kennaa fi ilaalchi nu qabnuu fi ilaalchi isin qabdan samiif dachiidha. Nuti jibbaa ijoollee bosona jiranii jaalmarroos hin qabnu. Jawaarees jibbaa isaan qabnu. Garuu maaf TPLF hin faana dhaabbattan. Maaliif Shaabiyaa faana dhaabbattan. Kana komiin kenna malee hayyoota Oromoolee wanni qeeynuuf dhuunfaadhaan jibbaa biraan qabnu. Miidhama isaaniis hin hawwinu. Du'as hin barbaannu. Polotikaadha. Wal dura dhaabbattee yaadaan wal farmuu mirga guutuu qabda. Garuu wal lubbuu wal balleessuun mandara ilma Oromoo tokko dheexee haati Oromoo buqee irraa yoo buqqaate achi booda dhafnee ulamaa arrabsuun beekaa diqqeessuun abboota keenya irratti duula banuun kuni nu kassarsa malee nu salphisa malee homaa nu fayyadu. Gaafiin hafte Oromoon aangoo qabate kana kaleessa amantan har'allee falmitan warri irra garagaltanii mootummaa kana falmaa jirtan bilisummaa yoo barbaadan baatirii soqadhaa bilisummaa barbaadan nuun jettanii bar bilisoomnee jirra jettanii baatiriidhaan bilisummaa soqaa warra jedhe dubbiin isima sani ummanni Oromoo har'a bilisummaa biraan barbaadu rakkoo hafte daangaa tagaafii Finfinnee tagaafii maalii isin amma gizee mara kaaftan tana tuni ahmuuzii osoo hin taane mariidhaan furamti. Qawwee osoo hin taane gatteettee ilaameedhaan furamti. Kana of amansiisuu qabdan. Kanaafi otoo akkuma isin jettan kana mootummaan kun ganticha. Mootummaa Oromoo ta'uu baate artistoonni hangafni mootummaa kana faana dhaabbatan. Silaa har'a artistiin Umaru Suleeman sa'atii kanatti Itoophiyaatti hin deebi'u ture. Warri qabsoo beekuma beekarrallee. Warri dhugaa qabsoo beekuma beekarrallee. Warri qabsoon maal akka taate beekuma beekarrallee. Namoota xixiqqaa tokko tokko miira keessa galee ebaluun jaaladha yoo ebaluun kun akkas hin ta'in warra jedhu malee warri dhugaan saba Oromootiif qabsaa'u. Oromoon maal barbaada? Abbootiin Oromoo maal barbaada? Amantii keessan maal nu barbaachisa? Aadaa keessan maal nu barbaachisa? Biyya tana keessatti gaheen Oromoo maal nu barbaachisa? Warri jedhee kana hubatu kan akka Jeneraal Umaru Suleeman har'a biyya isaatti deebi'ee nagayaan biyya isaa keessatti deebi'ee biyya jira bar. Osoo har'a xilaanni biyya bulchaa jiraateen dhaquu bar. Kanaafi waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama aarsu maraafuu wanni goonuun jiru akka dandeenyu maasofnaa isaan maqaa nuu baasanii faarsee bulaadha nuun je'anii ergamtuudha nuun je'anii nuti faarsee bulummaa kenna taqabballee jirra garuu waan faarsinuufis hin beekna waan deeggaruufis hin beekna. Laakiin ammoo faarsee bulaa miti nu dalagatee bulaadhaallee akkasumatti. Nuti faarsee bulaa yoo taane isin ammoo maqaa baay'ee qabdan barreessee bulaa ta'uu dandeessan kadhatee bulaallee ta'uu dandeessan. Maaliif jennaan namni shiriin isaa miidiyaa irra taa'eetumaan hima haasa'u dalagaan qabu jechuudha. Namni hin dalagne kadhateetuma jiraata. Akkasii namni afaan Arabiffaan seente kun kamaa seente kun mee dubbadhu. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد
waan tokko qofa isin jalaa fi silaa yaadni bareeduma ta'ee wanni tokkoffaa ani duriraallee baay'ee si hordofaa ayidiyaa kan kee kana baay'ee jaaladhaa ture. Amma sima jaalataa irraa mallee jidduun aaraa garuu amma waa baay'ee sirraa yoo caccaqasu ganna deddeebi'ee jira xiqqoo beeyta. Garuu haala sammuna kanaa ilaalee ammoo yeroo dura aaraa ture. Amma walumaa gala wanni jechuu barbaadu. Oromoon durirraa haga har'aatittuu tama qalmaati. Tokkoffaa rabbii waliin tollee odoo jennee rabbii waan dachii irraa nu tolchuu hin dadhabu warra rabbiin tolnu waa taa'isu sadarkaa duraa irratti kun. Itti aansee Oromoon wanni durirraa haga har'aatitti warra qalmaa isaan godhe dur diinaan bulaa turte mootummaa abbaa biraattu isa isii bulchaa hinyeedha akka barbaade godhee nyaata akka barbaade ajjeesaa waan diina ta'eef sun dur. Har'a ammoo maaliif itti fufee kun? Haga har'aallee dalagaan kun maaf itti fufeennaan waa lamaaf. Tokkoffaa dalagama abiyyiitiin sitti akkamitti akka ta'e. Lammaffaa mootu burjaajistoota dagaleedhaan burjaajessan. Tokkoffaa parsantiin 80 dalagama abiyyiitiin Oromoon har'allee qalma keessa ba'uu dadhabe. Parsantii 80 dalagaa isaatiin. Akkamitti hojjette? Kaabinee isaa bulchiisota isaa warroota ganda irratti aanaa irratti sadarkaadhaan nama bulchan kunniin uummata jaalalaan qabuu hin dandeenye uummata jaalalaan qabuu hin beeytu uummata tuffataa gidirsaa yoo uummanni tajaajila barbaadu tajaajila san qajeela sirriitiin waan argame waan jiraate seeraan hin kennitu jiraatullee waan garaa ofii irra barbaaddu malee sanuu humna namaa laalteen barbaaddu. Kun hiyyeessa itti akka hiyyeessaatti irraa laaltee odoo waa irraa gaafatte. Kaaka waa qabu immoo akka inni waa qabu odoo irraa gaafatte. Hiyyeessaa fi kan qabnillee kan qabuu fi kan qabnillee qixa ol dhooftee waan inni kennuu hin dandeenye. Tajaajila tokko kennituuf bar tajaajiluma silaa isaaf haqa ta'u yoo kennituuf hiyyeessa akka hiyyeessaatti yoo ilaalle dureessa akka dureessaatti ilaalte odoo gaafatte sunillee uuma tokko bar. Hagamta akka baay'ee namoonni hin jedhu. Hiyyeessaa bakka hin kennitu. Akkuma dureessa gaafatutti waan dureessi fiduuf qabu san fidii dhali jettiin haalli kun uummata maal keessa maal garam oofa haalli akkanaa kun uummata garam oofamee yoo jirre akkan uummata kana gootu. Argitee odoo inni kana to'ate gadi bu'ee akkamitti uummata qabaa jirtanii uummata akkanaa akka nu jaalatu akka nu uummanni akka filannoo kenna akka nu filatu akka nu aanfatu godhaa jirtanii jedhee odoo inni caasa ofii kaabinee ofii sadarkaadhaan akkaataa caasaa fi kaabineen kun uummata kana itti qabu kana odoo gadi bu'ee hordofee wallaahi uummanni odoo waan gaarii irraa argate odoo xiqqoomasii parsantii 50 yoo odoo itti gammade hagana muluu jibbee hin burjaajeffamu uummanni kun wallaahi abiyyiin hagana muluu jibbee hin burjaajeffamu buddeen harka isaa ga'ee dhiisee odoo ummatan uummanni waan irraa jaalatu argate waan xiqqoo waan itti obsu waan itti qabbaneeffatu odoo argate buddeen harka isaa ga'ee dhiisee kabiraan kajeelu badheetti kabiraan dheebutu kabiraan beela'u silaa wallaahi buddeen harka isaa jiru dhiisee. Tokkoffaa wanni uummata keenya burjaajessee akka tokkummaan uummanni keenya hadhallee tokkummaa argatee gara tokko cabee adeemsota amma ati dura jedhaa turte sanii hunda isaatu gaafiidhaan silaa deebuu qabu. Gaafii abbaa biyyummaa eenyu afaan Oromoo gaafii Finfinnee wantoota amma dura kaasaa turte saniin obsaan akka sila waliin obsanii itti deemanii akka teettu sanitti abiyyiifillee yeroo kennanii dhugaadha yeroo barbaada wanti gaafiloonni gurguddaan akkanaa kunniin dhugaa keetti sirrii jette wallaahi waa yeroo barbaadu. Waan suutaan laalaa hatta gaafiin sunniin hafee wallaahi odoo gaafiin sunniin hafee akkuma amma jiru kanattuu itti fufee afaanuu kama amaariffaa sanuu ta'ee Addis Ababallee walumattuu qabaannee maal boo biyyi kama rabbiin numara ilma namaa rabbii uume uumaa miti abba rabbi jiraachisa jiraata bakka rabbi nama nyaachise nyaatan martinuu odoo gaafiin kunniinuu hafee qeema keessatti kaabineen tuffiin kaabineen uummata tuffattu sun dhiittaan jarri gadi qabdee uummata dhiittu sun gidiraan jarri gadi qabdee uummata gidirsitu sun tuffattee waan adda addaa musliinaadhaan wantoota garaagaraatiin badimmaan jarri uummata irratti jarri geessisu odoo namarraa hafee gaafiin kunniin hafee odoo badimmaan kun namarraa hafee caala wallaahi Finfinnee argaturra afaan Oromoo warra afaan federaalaa goosifaturra qe'ee keessatti nagayaan buluutu caala agartee tajaajila sirrii odoo namaa kennuu jarri dandeette odoo namni jarri nama kabajanii bara nama tuffatan nama dhiitan xiqqoo jennaan inni bakka soba jedhanii kaabinee wayii fillaan milishaa wayii fillaan ol baanaan khalaas karaa inni ilaallatu karaa inni filatu
karaa ittiin waa guuratu bicha karaa ittiin jiruu ofii sirreeffatu bicha hiyyeessa gadi dhiitee kokkokkee hiyyeessa rejjetee bara. Odoo wantoonni akkanaa kunniin hafee tajaajilummaa qe'ee keessatti hagattii waa qabaniin karaa jaalalaatti namaa kennanii karaa sirriitiin namaa kennanii ummata gidirsuu baatanii ummata miidhuu baatanii wallaahi jaalatee ummanni kun as gargalee tokkoon ta'u beekta. Buddeen isaa harka isaa irra jiru dhiisee kabiraan ka jiru silaa beekta. Burjaajisitoota anasii wayyaa kanneen illee hin xiqqaata silaa parsantiin kunniin kan xiqqaata. Agartee amma wannummaan ummata keenya tokkummaa dhoogu dalagaa qe'ee keessatti kaabinee fi bulchitootaa fi caasoleen kun gootutu ummata keenya akka hin tokkoomsine akka ummanni kun gara abiyyi kanaallee as cabeetiin gara tokkotti deebi'ee gara tokkotti akka fuula takkatti kallattii takkatti irra kan deemnu ka godhe tajaajila qe'ee keessa godhamuu fi gidirsa qe'ee keessa godhamu kun sirraa'uu danda'a odoo kun sirraa'ee ummanni jaalatee asiin gargaaru kunummaan sirraa'uu danda'a. Wanni guddaa wanni ijoodhaan qabu tana wanni bakki itti ummanni addaan badee bakka inni itti ummanni faca'aa jiru bakka tana wanni ummata facaasaa jiru kaabinee qe'ee keessaati caasaa qe'ee keessaati wanni ummata facaasaa jiru. Kun sirraa'ee odoo jedhee ufiin sirraa'ee ummanni dubbiin tiyya ijoon as wanni ummata facaasu tajaajila qe'ee keessaati adeemsa qe'ee keessaati wanni ummata facaasee Ahmad waan guddaa haasa'uun barbaadu tana qofa tanarra dalagamuu danda'ama. Ati gaafiin kee bareedaadha garuu osoo gaafii ammati jettu kana bichaa rakkoon ta'e ani akka kiyyatti kun furmaata argata jedhee yaada. Sababiin isaa mootummaan amma filannoo haaraa geggeesse kana irratti seera haaraa diriirsaa federaalarraa gara gandaatitti gara aanaatitti gara godinaatitti jechuudha. Maqaan namoota amma saamicha ammati jettu dhiittaa mirga namoomaa ka humnaa ol gibira fuudhu qabeenyi namaa osoo madaalamne atis kana kenni hooma abbaan qabeenyaa biraa godhu. Kun ammoo waan furmaata argatu. Kanarratti uummanni haala amma isin jettan kanaan iyyannoo isaanii warra miidiyaatiif yoo ga'e mootummaan waan kana akka dirqamee sirreessu godhamaa jechuudha. Amma rakkoon amma itti kaa'atte fakkeenyaaf dhiibbaa ganda keessatti ka milishaan nama dhiitu ka nama saamu ka humnaa ol gibira namarraa fuudhan kuni jira. Mootummaan kun amma waamamee jijjiiraa jira. Gara yaani onlaayiniidhaan wanni marti gibira yoo amma gara onlaayiniitti jijjiiraa jiran. Duraan dhufee namni sirraa funaan. Wanti kun marti amma saamichi dhaabbataa deema. Teknooloojii fayyadamaa jira mootummaan akka biyya biraa waa maraayyuu chaappaa poosta sii dhufa dirqama kadiiree fi milishaa wal guuree dhufee mana birrii sirraa fuudhuun qabu. Kuni amma mootummaan kuni siistamni ittiin deemaa jiru waa baay'ee jijjiiruudhaaf duratti deemaa jira. Kana mataa isaa waan baay'ee dinqisiifatamu jira jechuudha. Atis yoo biyya deemtee jiraata nama biyya deemu infoormeeshinii garuu ni fudhadha. Waa baay'ee gara amma gibira fakkeenyaaf amma gara miin kafalaa jiran. Fakkeenya qoxaarii kaarabaa ka ifaa humna ibsaa haala kamiin kafalaa jiran. Amma kaabineef kadiiree yoo dhufte birrii humna olii sirraa fuuti. Kanaayyuu mootummaan gara dijitaalaatti jijjiiruu irratti maa hojjetaa jira. Biyyattiin akkuma beektu biyya guddoodha. Guddinna bichaa osoo hin taane ammoo hiyyummaa jira. Qaamni kunniin waa sirraa butata mootummaa dayeeffatee mootummaa jala dhokatee kasaamu jira. Kunniin ammoo guyyaa rabbi qabee qabaa jajjaba qabamaa jechuudha. Kunniin saamicha akkanaa mootummaan hin ayyamu. Waan federaalarraa isaanii kennamee miti. Kuni gandarratti aangoo isaa dayeeffatee aangoo isaa da'oo godhatee waan dalagu malee odoo akka amma federaalaatitti waan ammati jettu kun jiraate kuni waan qallaalitti isa adabsiisuu jechuudha. Adabbii guddaa argataa namoota hedduu akkuma fakkeenya itti beeytu immigireeshinii garaagaraa keessa saamichatti sutee waan baay'ee sirraa jira. Kanaafuu wanta amma kaaftee ni jira dhibbaan dhibbatti garuu kuni uummanni sodaa malee qaama dhimmi ilaallatu gama miidiyaatiin ga'uu qaba. Rakkinna fakkeenyaaf amma waan ijoo fakkeenya gibira waan ijoo nama sabasabamu gibira. Kabira ammoo fakkeenyaaf kafaltii jiru. Kafaltiin jiru kunniin gara dijitaalaatti yoo jijjiirame waan sin murtaa'e san kafaltaa. Sanirraan ammoo mootummaanis qabeenya namaa madaalee akka namarraa fuudhu waan ammati kaafte irratti. Kuni waan irratti dalagamuu qabudha. Kuni waan sirriitti furmaata kaa'amuu qabudha. Jireenya kan uummata tokkooti fakkeenyaaf Ahmad qabeenya akkamii qabaa? Qabeenya isaa kanarratti gibira haganatu hammala. Ebalu qabeenya akkamii qabaa? Akkasii kataalchifta malee dureessaa fi hiyyeessa kan qixa godhu kuni an akka kiyyatti wanna tema jette kuni tarii jiraachuun malaa garuu dhibbaan dhibbatti Allahu alam itti dabaluun malaatillee dubbii tolfachuuf jecha itti dabalta jedhee yaada. Walumaa galatti abbaa qabeenyaatiif hiyyeessarraa qixa waa fuudhan ka jedhu kana ani gara kiyyaan amanu garuu saamichi jira. Saamichi jira. Kuni ammoo sirraa'uu danda'a. Akkana fakkaatuti rakkoon uummata keenyaa kan uummanni biyya keessatti